jedhu nuuf garuu waaqayyo tokkichaa ta'e tokkoo fi tokko jechuu fi tokkitee si galuu qabdi yoo afaan Oromoo baratte okay tokko jechuu fi tokkicha jechuun ana ittiin deemu seeloo afaan Oromoonis nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira innis eenyunni sanis tokkichisan abbaa isa waan hundumaa uumeedha. Waaqayyoon tokkichi abbaadha moo ilma? Maal jette? Waaqayyoon tokkichisan abbaadha moo ilma? Abbaadha. Abbaa malee waaqayyo Yesuus waaqaa mitiimi? Yesuus waaqadha. Maa akkamitti waaqa miti? Irra deebi'e mas ati anuma umrii xiqqaa kana kan isira guddaa na shawwadu fe ati na shawwannaan abbaa keetillee shawwadde jechuu dhaggeeffadhu wangeela irratti kijibu waan biraaf baay'ee kijibu abboo wangeelaan si dubbisu jira quraanaa miti kuni laala akka jedhu irra deebi'e nuuf garuu dhaggeeffadhu qaceelloon laalime inni argitaami barreeffama kana yeroon nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu meeqaatu jira nuuf waaqayyo meeqa tokkicha jedhe tokkicha innis ilma moo abbaa qofa abbaa isa waan hundumaa uume eenyu qofa waaqayyoon tokkichisan ilma moo abbaadha moo afur qulqulluu sadeen kana keessaa kam waaqayyoon tokkichi abbaa kanaaf Yesuus waaqaa mitiimi yeroo Yesuus Kiristoos lafarra jiru wallahi my god garuu gurbaa garuu kan kee garuun jecha negatiiviti garuun itti dabalu dubbii garuu kan kee waan jedhamu jiru asirra waan siin jedhe akka jedhe Phaawulos yaa sabaa waaqayyo tokkichaatu nuuf jedhe innis abbaa qofa jedhe moo ilma qofa jedhe moo abbaas ilmaas hafuura qulqulluus jedhe mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 17 nu bane kanuma fudhadhu kana yoo dura fudhatte malee gara biraa siin hin deemu liyan you just wasting my time sa'aatii balleessu deemta wangeelatti peenxummaan biyya lafaa wangeela dhugoomsu takka jirtu sirraa eegalee wangeelan fudhattu atu mee dhiira siin jedha nama xiqqaa qubee jana isin niin fudhadha jedhi waaqayyoon tokkichi ilma qofa moo abbaa qofa moo abbaas ilmaas hafuura qulqulluus sadanuu akkasira irra deebi'aa jira dhaggeeffadha akkana yoo akkasidhaan pheenxeen ta'a abbaa ilmaa hafuura qulqulluus yoo jedhe nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira innis abbaa ilma hafuura qulqulluu jedhamu abbaa qofa jedha laalaa jiran dhaggeeffadha akkas jedhe innini nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira innis abbaa isa waan hundumaa uume jedhe meeqa eenyu qofa waaqayyoon tokkichi yeroon akkuma silan siifime barcuma sana maa hedde eenyu waaqayyoon tokkichi barcuma kee irra taa'e caccabsee feete barcumaan waaqayyo barcumatti fakkeessini waan jedhe Phaawulos innis eenyu jedhe abbaadha moo hafuura qulqulluu sadeeni jedhe bakka irra kan jiru abbaa jedhe lukkuulleen sitti iyyuu jirti yeroo sadi dhaaqolleen sitti iyyuu jirti ganuu jirta ganuu jirta wangeela ganuu jirta okay dhugaa dubbadhu ija waaqayyo si kenne tanaan waaqayyoon tokkichi abbaadha moo ilma koyi ati Yesuus Kiristoos waaqamticha artami ani bo waaqaa miti kuna wangeela kee jedhe anaa miti ishi mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa mul'ata ni dhaka boqonnaa kana dura naa fudhadhu wangeela keeti naan fudhadha jedhe waaqayyoon tokkichi abbaa qofa jedhe dura maal akkamitti akkanatti kun akkana jedha nuuf garuu waaqayyo tokkichaa jira innis abbaa jedha innis eenyu waaqayyoon tokkichisan meen dhagaa abbaadha si jedhee bar iddoo kana waaqayyoon tokkichi eenyu mee nama waaqayyo mee mul'ata bani sanatti deebina baay'eetu si kuffisaa galgala kana baay'eetu si kuffisuudhaaf yaalaa jira si darbaa jira malee sin kuffisan dhugaa dubbadhu maal na kuffisa si kuffisuuf deema hafuurota hamaa akkana si godhu jira ija hamaa waaqayyo sirraa haa qabu anaani sanu kan kuffisan dhabanii anumaan kuffisu mee naaf banameera jedhe ijji kiyya raajii jalqabdee kiristaana taate raajii irraa meeqare wanti ibna beeka by the way mee akkana jedhe yaa waaqayyo tokkicha abbaa ati naaf qaaliidha jedhime mee waan asitti mu keessaati kana fudhume oh my god dide gurbaa kana fudhadhu dura yaa nama xiqqoo goobazi
gana fuuldura gartee furaa maal furtuu gartee gaa'ilaa si eeggata furtuu konkolaataa furtuu manaa si eeggata furtuu jireenya waa hedduu si eeggata sitti kanneera fudhadhu namni sirraa fuudhu hin jiru waan jedhe waaqayyoon tokkichi abbaa qofa jedhime jedhime furtuun kamiyyuu haa eeggatu furtuun kam inni rakkoon qabu dhufuu baatis ni jaalala Kiristoos ani siin akkanatti sosochoosaa malee sin kuffisu kan nama kuffisu waaqayyo sin kuffisu ayyee jaalala Kiristoos irraa homtu adda nun baasu waan ta'eef nuuni meesini dubbii dhugaa kana hubachuuf yaaline Yesuus Kiristoos kaayyoo inni gara biyya lafaa kana waan jedhe wangeeliin fudhatta ayyeen waaqayyoon tokkichi kan laman ta'in kan sadiin ta'in abbaadha moo ilma abbaa si jedhee barsiifime no ijaan waan kana mee dubbisa afaan oromoo kan dubbistu natti hin fakkaattu obboleessa yoonii manya dubbisime abbaadha siin jedhee sitti hime dubbisi naa dubbisi okay waaqayyoon tokkichi yesuusii mitiimi eeyyee okay allaqe deem fitadhe basan qasuma dhumatte hanqanuu maaf kan rakke tare allaqe mal deebiste galatoon dhumatte Yesuus immoo waan bakka itti jedhu mul'ata Yohaanis boqonnaa tokko lakkoofsa 17 ni jedha ulii yoo jiraate waaqayyo kun wangeelii kee kijibee hin fudhadhu likaan kun waaqayyoon tokkichi abbaa qofa jedha yoo bakka biraa Yesuus waaqeettee hin fudhatamu ka wardiige ma fakkeenyaaf harmeen tante anaan fakkeenyaaf harmee tante bira dhaqeetiin ilmi kan kee kun umriin isaa meeqa jedheen 20 naan jetti abbaa kee bira dhaqee ammas meeqa jedheen 15 naan jedha kijiba jechuu hin fudhatamu dubbiin lachuutu wangeelii kan kee fudhataman Yesuus Kiristoos waaqa miti taareeti kuno anaa jedhe kuno jedhee jira wangeelii eeyyee situ jedhe anaa jedhe kana hay eeyyee Yesuus ani nama jedha ati waaqeettaan kan Phaawulos waaqummaa keessa jira naan jedha ani kan quraanarraan dubbise okay boqonnaa wanta na baase ustaada wangeela Yohaannis boqonnaa 17 waaqayyoo koo jedha waaqayyoo qaba Yesuus baase ustaada me ibnu hay qeyroote nama jabaate kudha lama fitte ani mana barumsaa kolleejjii moo yuunivarsiitii jirta maali nama qubeen beeknis tin fakkaadde moo nama qubee beekumi qubeen jenne qubee amaariinu ni beekaa baacaan kataba amaariinu sin adin beektu sin jenne barumsaa eessarra jirta digirii xumureera maaliin eebbifamte kompiitar saayinsii jabaadhayyee hojii sitti akan waaqayyooni so si aayibis so waa'ee kompiitaraatu waraatee akkamitti dawaan wangeelaa sagalee waaqayyoo kana goota koodii kompiitaraa jala sanuu mata sammuu qabatte what's going on bro kana godhin ittiin dabalin si dabala waaqayyo inni hirrisin sirraa hirrisa ayyee waan nama safara jiru hin hirrisu bar amma waan macaafni kan kee akka jedhe mee kan fudhana kunoo dhaggeeffadhu kuni ibnuun deemteessa ibnuunis hin jirtu jawwaala kiyyaas du'u jira parsantiis torbaan naafe alaaba namni Yesuus Kiristoos hamma ibnuun jirtu dhaggeeffadhu murtii lallabadha hin jiruun seeninis duuf deema hamma Yesuus Kiristoos hamma lafarra jirutti lafarra hamma turetti nama turu okay hold on dhaggeeffadhu Yesuus gaafa dhufee sakka nama ta'een sii kanna gaafa dhalatee sakka nama ta'een sii kanna gaafa gara waaqaatti ol bee sakka nama ta'een sii kanna ammallee waaqarratti akka nama ta'e sii kannu sadeen kana sii kanne islaamni taata bara baraan kan jiraatu eenyu bara baraan kan jiraatu waaqayyo bicha jiraataan eenyu jiraataan waaqayyo tokkicha qofa ayyee amma walii galle ishi wangeelaa jiraanne Yesuus okay ragaa sin barbaadu ragaa sirraan barbaadu Yesuus keessa du'e moo duune koi isa jiraataa maal keessa barbaadu ragaa sin barbaanne ta'uu hin danda'u waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha wangeelli Yesuus du'e moo duune jiraataadha no jiraataa miti du'e Yesuus guyyaa sadiif kan du'e ana moosii baajawe guyyaa sadiif kan du'e bare warra iddoo qoy warra bara Nuhitti badanii isaanitti wangeela lallabu dhaqee aboosan siinin jedha
dantaa isaa haa ta'u akka Qorintos si dubbisu Ximooxiyoos tokkoffaadhaa lakkoofsa 6:16 ta'e Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha. Yesuus du'e moo hin duune? Waaqummaa isaa miti kan du'e ammas kosiin gallee ati fudhachaa jirtu bar. Oh my God. Akkasii bootti lallabadhaa gurbaan wangeela qoban qabdu ati dubbisu qaceellotti akkasii fooniin du'anii jedhamu hin jirtu kijiba. Ayyee bifa namummaa isaa du'e malee waaqummaa isaa miti. Akkasii Ibroo